akka dubartoota bira ayyu kayitoo buna naadaa fi ganamas galgalas guyyaas akka isaan jiran. Inni nugu buna iyyuu nugu suusii bunaa iyyuu hin qabu. Saayidoon kiyya bara. Suusii bunaa miti. Gaafa ani rafu ayyuuti yaarrii baan dammaqsu hin kaasu jee ala ba'ee nyaatee nyaata isaa quufee gaddee bi'a bara. Jaarsa akkanaan qabalaadha. Yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif argi'an jechuun nama obboleettii jaarsaa arrabsuu jechuudha. Nama obboleettii jaarsaa ofii miidiyaa irratti gadi ba'ee arrabsu yeroo jalqabaatiif arge. So ayyuun arge jechuudha. Ayyuun arge akkam bultanii nagaa keessanii jirtu kabajamtoota hordoftoota koo baga jiraattan baga har'a geessanii siniin jedha. Ani nagaa kiyya galata waaqaa ta'u hunduu nagaa fayyaadha jirtu sini. Ayyuuni kunoo ani yoo rafeyyuu Sayidoon nan dammasku. Ayyuu kiyya rafedhee nyaata isaa gadi ba'ee alaa nyaatee quufatee dhufa. Jaarsa akkasiin qabaa. Indee inaante isin maaliif heerumtanii hojii hojjettu reeyyuu? Rafaa malee sinis ciisaa malee. Ayyuuni kan biraa immoo Jarman dhufeenii siinuu sintumaa itti obboleettii Sayidooti. Jarman dhufee siinuu sintumaan eenyushiyyuu hin sodaadhu. Eenyushiyyuu bulchiinsa koo jalatti galchee hin jira itti. Yoo kan biraa immoo kan na dhibe maallaqa Jarman jirtamni miiliyoona tokkollee ergi akkaawuntii koo irratti ani immoo Sayidoodhaan ergaa itti. Kun hundumaa inni gaa. Kun hundumaa inni. Abeet ayyuu abeet difratiishi. Abeet difratiishi. Abeet difratiishi. Abeet difratiishi. Amma Sayidoon hin gammadaare amma yeroo ishiin obboleettii arrabsitu soddaa yeroo ishiin arrabsitu sayyuu yeroo ishiin arrabsitu. Silaayyuutu sayyuun nama arrabsiteewu isatti matu mitiira isatti matu akkas yoo garmalee baay'atedha kan jarriyyuu wal lolan garmalee yoo baay'iste daangaa yoo darbite jaarsa obboleessa faana walitti darbu. Garuu miidiyaa irratti miti kaanis. Baay'ee isaanii yoo wal lolan iyyuu miidiyaa irratti gadi hin ba'u. Lolli isaanii lola halagaan dhagee isaanitti kolfu miti. Achumatti rorruuqu malee. Ayyuun garuu miidiyaa irratti gadi baateetu achiyyuu dhufeensituma adabadhuu taa'ii. Anaaf Jarman jechuun daqiiqaa tokkotti achiigaa akkuma Yamaniin geessee deebite jechuudha. Argitamti ayyuun nu ampharapharte nu arbatabbatte Yamaniin geessee deebite. Bakka Yaman geessee deebite. Nu yoom doonii yaabbatti yoom Yaman geessi yoom Sumayyaa argiti yoom Sayidoo bira geesse inneetu eegnu deebite. Asuma nu deebite kunoo nu tumaarte jechuudha. Asii gadi nu dhidhiitaarte. Ayyuu ati garuu maanni saalfii tokko hin qabdu qaanii tokko hin qabdu maallaan jedhu tokko hin qabdu hin dhiistu amma yoo isheen si loltellee jechuudha obboleettii yoo si loltellee ati jalaa qabuu diduu qabda dhiisuu jechuun dhiisuu qabda malee ganaas deebiteellee deebisuun kee sirrii miti dhuguma dabara deebii isheen aartu isheen obboleessa ishiitii obboleessa ishiitti akkas ta'aa jira sababni immoo sidha waan ta'eef suma lolu hundi isaaniiyyuu suma lolu. Namni kamuu haati abbaa warrillee suma jibbu sababii keetti akkas ta'e waan ta'eef yoomillee siin jaallatani yoomillee siin kabajani yoomillee siin barbaadan ati garuu akka Sayidoonis jara faanaa gara keettiin garagalle maal goota zim jetta turte. Amma garuu yooti maatii Sayidoo akkana lolte maatii Sayidoo akkana arrabsitu miidiyaa irra teessee Sayidoon illee siif bakka sirraa bahee siif garaa kutachaa deemaa jechuudha. Si jibbaa deemaa jechuudha. Namni amma ayyuu kiyya hirribaan ka'in hin dadhabin jedhee dhaqee nyaata alaa nyaatee quufee deebi'u suni si jibbaa deemaa jechuudha. Silaa kanan jedhu hojiin haati manaa inni tokkoffaan maayini ciisuudha. Hojii haati manaa inni tokkoffaan maayini ol deebitee ciisuudha. Silaa dubartoonni warri ammaa nyaata akkasii qopheessuuf na fuutee esammoo sarraateenyaa qacarattuu jedhu. Dhugaa waaqa sarraateenyitti mafaana haa jiraatu qaasammoo erga qacaratte maannire. Wayi ati mana keessa jirte taana inde sarraateenyaan yoo jiraatte amma fakkeenya warra seera qabeessa ta'anii haadha manaaf abbaa manaa baqa wal kabajanii waliin jiraatanii hojjettuu mana keessaa yoo jiraatte garuu abbaa manaadhaaf kan hojjetu haadha manaadha. Kan dhiyeessu waan hundumaayyuu isheedha jechuudha.
Akkasidha. Oddoo baay'eetti oddoo mana seera qabeessa ta'etti. Oddoo kaanitti immoo hojjettuu uummata abbaa manaatti dhiyeessaa ishumatu maal jedha booda ishumatu irraa fudhata. Tartiiba akkasiitiin barkanii hojjettuun abbaa manaa qammaatu hojjettuu abbaa manaa namarraa fudhattu jechuudha. Isheen garuu abshaala taate dubartii hojjettuun seera ishee qabattee hin hojjetti garuu akka biyya Arabaasan manoota baay'een asitti akkasi hin hojjetu. Dhaqxee kan hojjetu abbaa manaadhaaf kan barbaachisu waan goggootu faana kan hojjetu haadha manaadha. Abbaa manaadha immoo bakka inni jirutti nyaata isaa maalii isaa kan qopheessu isheedha. Nyaatee xumuree yeroo inni achi darbee dhidhiqatee uffachuu deemu meeshaa sana kan dhufee kaasu hojjettudha. Kanas this is principle because abbaa manaa isaanis teeffachuu qabu hojjettu seera qabsiisuu kan qabu haadha manaadha. Akka ayyuu kana ta'e garuu hin ciisti isheenii hojjettuu qabaatte hojjettuu hin hojjetti fiddeellaattii fi maal jetti isheen immoo hin ciisti booda dhimma tokko hin qabdu bakka sodaa tokko saalfii tokko qaaniin tokko keessa hin jiru akka barbaaddaa softi akka barbaadde dubbatti yaa rabbi kiyya amammoo jettee asii ol hin doorsisuutti kaate asii bishaan ol yaa'aadhaan doorsisuutti kaate obboleetti doorsisti obboleessa immoo dhaqxee fudhattee dhufti jaarsadha. Shaanxaan wayiiti maanni Sa'idoon sunis ofirraallee akkamitti maatii koo loltan jedhuuni miseejiitti hin barreessu hin dubbatin hin jedhuuni argaa hin jiru laata hojii ishii kan afaan kee qabadhu hatimti miidiyaarraa ol gali hin jedhuuni lana garuunoo garaa kutateera yuuti. Maal jedha gaaf viidiyoo sasadhumaa sana isheerras ani garaa kutadheeraa ayyuurras ani garaa kutadheeraa. Sumayyaan hiikiyoonaan jettes nan hiika'anii isheerraa garaa kutadheeraa nan fayyaduu jedhe. Kanaafuu ammayyuu taanaan isheenoo ofumaa Sa'idoo itti malee Sa'idoon itoo ishii yamangeessee hin ari'a. Deebisee ari'aa jechuudha. Hin barbaadu. Fixee barinni qaata garaa namni koo waan garaatti yaade afaaniin dubbata. Yeroo xumuru afaaniin dubbata jechuudha bara. Anama viidiyoo kanatti yaade akkas ta'u yeroo hin jedhu ofii haasa'aa jira. Duran itti yaade. Na ayyuu dhuma keenyaa agarsiisu utuma adabattee kaleessa muusanuu sitti bareedeera mootii sitti immoo bareedeera mucaan akkas bareeddu kuni yeroo malee akkanatti of gubdee lafa kaa'uun keessa sirriimti lafa of keessa na ammallee yeroon kee ganaadha mi'a adabadhume sassaabamee taa'ime sassaabamee girgirrii makana keessaa dhiisime. Maali haadha koo as deemte birrii achi deemte birrii mastaawqaan birrii 800 bichaa naa kennee birrii miliyoona tokko ergiin birrii tumeetu birrii jettee lafarraa badde atu jechuudha. Arasuma.